Maqaan kiyya Leensaa jedhama. An Oromoodha. Nama Oromoo jaallatu tokko keessaati. Namoota warra koofiyyaa hedduu keewwatan keessaa tokko jedhamuu nan danda'a. Maaliif hojii kootiin an narsiidha. Karaa biraas afaan illee nanii ka afaan Oromoo dubartiin Oromoo tokko dhufteetti bakka ani hojjedhu. Guyyaa sana isaan opereeshinii wayii gochuuf turan. Nyaara guurtee teessee maaliin ta'a jettee waan deemaa jiru wallaltu yerooti ibsituuf afaan isheetiin even nama Oromoo naannoo kana iyyuu jira ana qofa miti ana irratti qofa miti wantichi kan ta'aa jiru kabiraanis edataa jira kan jedhu itti dhaga'ama jechuudha. So one stress taatuun qabdu jechuudha. Yoo namni walitti dhufee lama ta'e afaan gidduu isaanii taasifama jechuudha. Malee namni kobaasaa yoo hasaa deeme maraatu jedhama. Kanaafuu jaalalli tokko sanarraa madda jechuudha. Yeroo iddoo tokkotti dhufanii waliin haasaan maal haasaan afaan Oromoo haasaan. Afaan Oromoo guddataa deema. Ijoolleen jala deemtee dhaggeeffattu afaanicha fudhattee deemti jechuudha duukaa isaan duukaa.